Jaalatus jibbitus hanga lubbuun lafa tanarra jirtutti ati barataadha. Tarii barnoonni ati barattu kanneen biraati waliin wal fakkaachuu dhabuu danda'a. Wal fakkaachuudhaas ni mala. Jireenyi mataan isaatu mana barumsaa waan ta'eef jaalattee osoo hin taane dirqamteeti baratta. Barataa cimaa yookaan dadhabaa ta'uun ammoo filannoo keeti. Barataa cimaa ta'uu filatta taanaan deemsa kee kallattii hedduun taasifta. Mana barumsaa jireenyaatiin ala atis of barsiifta, of qayyabachiifta, namoota gaafatta, ni dubbifta, ni dhaggeeffatta, ni laalta. Gaafa kana goote tarkaanfii tokko hanga tattaaffii keetitti addunyaa dursitee argamuu dandeessa. Hubadhu obboleessoo, tuuta amma sooshaal miidiyaa irraa waliin harka dhohitu tana keessaa yeroodhaan fottoyxee hin baatu taanaan galaanni isaan fudhatee deemu sis fuudhee qilee si buusa. Mataa keetiif yeroo kenni. Guyyatti yoo xiqqaate garaa keetiif akkuma faxara laaqanaa fi irbaataaf sa'aatii tokko laattu sammuu keetiif immoo walakkaa isaa daqiiqaa 30 laadduti sammuu teetis soore. Gaafa rakkoo kan si oolchu garaa kee osoo hin taane sammuu keetii beek. Sammuu duwwaa akka barmeelaa xiqquma tuqan iyyuu baattee deema addunyaa ofiifuu wacaan guutamte tanarratti daranuu wacan dabalin. Faayidaa barmeelli uumameef irra oolchi. Bishaan itti guuti. Gaafa dheebottee achirraa buqqattaati. Namoota filaachuufis jalqaba qabaachuu si barbaachisa. Caphaan lama walitti fayyaadha mammaayisi ja'u sammuu duwwaadhaaf hin dalagu. Wal qabattee hallayyaa lixxa. Jireenya mataan isaatu mana barumsaa ta'e kana keessatti barachuun kee erga hin oolle hin orraafatin. Yeroon kan kee ammuma waan siif ta'u biran taa'in. Yoo akka tasaa kuftellee yeroo fudhadhu of jajjabeessi. Shaaxii daddagalchii ofumaaf of utubi. Lammata akka hin jiinetti jabaadhu of dhaabi. Mo'amuu yookaan kufiinsi barra kan kufaatii ta'u gaafa mo'amtee abdii murattee fi bakkuma kufte sanitti haftee qofa kuftee jaamta. Mataa kee lammata kakaaftee dhaabbachuudhaan qabsoo jireenyaa itti aanee dhuftuuf of qopheessuu qabda. Yeroo takka kuftee achumaan hafuu fi salphatti faayilli imala keetii hin cufamu. Hanga lubbuun jirtutti yeroo mara carraa biraatu jira. Hay leenca kiyyaa lammata jabaadhuti qabsoo jireenyaa dura dhaabbadhu. Waan dhufaa jiru hundaaf harkan kennin. Ilkee tee ciniinnadhu. Irree tee jabeeffadhu. Sammuu tee qormaata biraatiif qopheessi. Akkuma kufiinsi jirutti ka'uunis ni jira. Akkuma cabuun jirutti fayyuunis ni jira. Akkuma gaddi jirutti gammachuunis ni jira. Akkuma booyuun jiru hofluunis ni jira. Akkuma salphachuun jirutti guyyaa tokko kabajamuunis ni jira obboleessoo. Kuni hundi akkamitti ta'anii beektaa obboleettii tiyya. Yoo irra deebitee yaalte qofa. Yoo deebitee falmatte qofa. Yoo irra deebitee qabsooyte qofa. Bakka itti kuftee gangalattee yoo ol jechuuf tattaaffatte qofa. Bakka itti kuftetti yoo ciiftee hirriiba uwwifatte garuu wanni hundi ni hafa. Lubbuun jiraattullee jireenyi kee achumarratti dhaabbata. Ati garuu hin hayyamini lammata dhidhiittadhu kaa'i. Eeyyeen qormaata hedduu keessan daraarii mul'adhu. Urjiin hanguma dukkanti hammaatu iftee mul'atti barra. Ati sanirra dabrii akka ji'aatti urjiilee hedduu keessaa mul'adhu. Waan eegaltee harkaa qabdu hundaan milkaa'i.